Dargaggeessa gama dijitaalummaa yookiin miidiyaa hawaasaa kanarratti bobbaasuudhaan faarsaa qofa akka isaan jiraatan dargaggeeyyii kanafaa mindaa kaffaltanii fi sooshaal miidiyaa kanarratti akka isaan bobba'anii isin faarsaa qofa jiraatan hojii keessan faarsaa qofa jiraatan qaawwa keessan immoo warra isinitti hime ija hin taane fa'aa akka ilaalamanitti kan kaafamu wanni kun amma dhugaadha. Dargaggoo kan nuti barbaannu akka isaan ideoloojii nama biraatiin fahamanii deeman hin taane ufakka ta'an barbaanna jechuudha. Dargaggoon keenya uffatuu danda'u qaba. Namni uffatee biyya jijjiiruu danda'a. Ofii namni uffatee hojjetee jijjiirama qabatamaa argamsiisee deemuu qaba malee nama biraa faarsuu ta'uu hin qabu jechuudha. Isa kanaafis hin hojjennu kaayoon kennas kanaa miti. Gama haaromsa aadaatiin keessumattuu aadaa uummata kanaa, aadaa saba kanaa kan kaleessa ittiin cabe, kan kaleessa aadaa kana tikfachuuf itti cabe. Waan kana akka hawaasa lammiileewwan biroo as keessa jiraatan wal simuu danda'utti waa'een haaromsi aadaa kun maaltu hojjetamaa jira kutaa magaalaa kana keessatti? Aadaan tokko guddatte jechuun aadaan biraas miidhame jechuu miti. Kanaafuu namuu aadaa keessa bahe guddisuu dirqama qaba. Kan itti mamman kutii kana kan tajaajilamaa jiru Oromoo qofaa miti. Caasaa mootummaa kutaa magaalaa Furii keessatti garee gandummaadhaaf wal ijaaru jira jedha. Caasuma mootummaa keessatti gareen gandummaadhaaf wal ijaaru kun Macca Tuulama Siin Koomandoo Ittoo Ummannaa jechuudhaan akkaataadhuma ganda isaatiin wal ijaaruudhaan bileem wal godhaa hojii wal hojjechiisaa hin jiru fa'aa waan jedhantu jira. Xiyyeeffannaan kenna guddaan sirna ijaaruu tokkoomsuu amma yeroon kun yeroo nu wal qoonnoo don taane yeroo nu biyya tokkoomsinu. Dhimmoota akkasii irratti yeroo hundumaa akka kutaa magaalaa Furiileetti itti qabsoomnaa in sirreessina jechuudha. Bakka immoo rakkoon akkasii uumametti tarkaanfii guddaa fudhanneerra. Sirreeffama guddaa taasisneerra. Yeroo hundumaa immoo hooggansi keenya hooggansa riifoormii keessa jiru ilaalchi akkasii bakka adda addaatti bakki inni itti qunnamutti sirreessaa hubannoo kennaa uummata wajjin ammoo irratti qabsaa deemuun hin barbaachisa waan ta'eef wanti hagamma humna wal ta'ee baay'ee nu qoree rakkoo guddaa keessa nu galchee hin jiru.